Ajiraka kuno jazan ka gaafate waan Afgaanistaaniin godhanni yaadata seenaani gaafa addunyaa bulchaa turte sana Raashiyaani biyyi isiin bulchitu gaafas biyya 25 keessa irrayyeettiin ammoo Afgaanistaaniin falmachuudhaaf kaate kaa gabrummaan jabaannaani maaltu jabaata jettaniiti yoo jiraate imaanni waraana addunyaa tokkoffaaf lammaffaatti astaateen kun achiin Sooveetii wajjiin waraana jalqabanii warri Sooveet Raashiyaan humna cimaa qabanii akka addunyaa yeroo sanitti waraanni gamtoomanii Sooveet reedarme jechuun beekama waraanni isaanii kanaaf Afgaanistaanii ilaalanii tuffatanii guyyaa 3 keessatti irraa baana jedhanii bara 1879 waraana jalqabanii Afgaanistaanii wajjiin lola itti fufanii lola guyyaa muraasa keessa finna jedhan duraaniin 1979 ka itti jalqabanii 1989 ka isaan xumuranii amata 10 guutuu erga wal waraanani waan bi'aafin seenaa gabroonfachuuf humna namaaf qabeenya hedduutti kasaaranii Afgaanistaaniin lolaan to'achuu dadhabnaani mootummaa addunyaa guutuu ta'uu wajjiin isaanii furdatanii firee silaa waa naman qurxatanii qallatanii firee silaa waa naman hanqatanii warra Afgaanistaan Sooveetiin booda injifannaani jaarri Sooveet dubbii kana ol baasuu qaanfannaanii biyyi isaan gabromsan laaftuun Afgaanistaaniin Sooveetiin injifatte jechuu dubbachuu saalfatanii dhugaan kaleenxiitti afaan illee qabnaanii fuuldura addunyaatitti kan isaan wal waraananii battaluma sanitti harkaa baate biyyi 25 warri Sooveet boodarraa akkasitti kufnaanii bilisummaa argatte gaafas Afgaanistaaniin boqannaa biraa jalqabde ammallee addunyaanii warri itti aanee dhufe mirga jecha afaaniin jarri erga kunuunsu sun irraa yaasee ilkaanii boodarra itti tare jarris Afgaanistaanii boombii sanyii nama balleessu irratti gadhiisanii lubbuu miliyoona lakkaa'amu al tokkotti alaakanii agaarraatti nama qaama hir'uutu dhalata biyya sanii qilleensi jijjiiramee summiidhaan argananii oksijiinii faalamee sababa boombii sanii akkam biqilli godhe sanyiin dhala Afgaanistaanii laamshoo baay'atu har'a ilmaan isaan dhalanii vaayirasii kana ture kaleessa yoo beeytanii zulmii hagana geettu gartanii dhageettanii Bagdaadiin biyya Imaamu Ahmad Iraaqii maal godhanii biyyuma Islaamaa irratti xiyyeeffannaan isaanii achitti sanyii namaa summiin barbadeessanii addunyaarraa mancaasan lubbuu miliyoonaanii hin dagatu kaayoomu ni yaadata seenaanii laamshoo ta'anii dhalatu ijoolleen biyya sanii akkuma ijoollee har'a biyya Afgaanistaanii tokko daa'ima duudaa mana yaalaa finnaani gaazexanyaan biyya keenyaa tokko biyya isaanii dhaynaani maalirraa akkana ta'e jedhe abbaa gaafannaani itti mi'achi jedhe lammii Iraaqii inni ilmaan nurraa dhalatu laamshoo irra baay'inni summii nu gadhiisanii kanaaf ammoo sababni yoo qabeenya qabaate haga tokko yaala namni anammoo mana gurguradhee fide jedheetti himnaani namtichi waan ta'u dhabee ija guute imimmaanii intarvii godhanii fi gadhiisan miidiyaanii uba qabdu sila isin akkana turte addunyaani makhluuqa zulmiidhaani dachee yaabbate duyda bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa zikaadhanne yaa Rabbi yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa meexiqqoo achi dhahu haga Suuriyaa gahuu daamaatiyya yaabbadhe Falastiin keessa bahu biyya dhiini mujaahidaa dachee maraa urgaahu biyya umrii guutuu namni dargaggummaadhaan taa'u maanguddoo mataa arri achitti hin gartu saa'u warra jannataa fakkaata khalqiin achirra yaa'u ummata dardara umriin isaanii walqixxaahu anin garre jaranaa ummata akkas qabsaa'u ilmaan isaanii guddatee ganna dullummaan gahu rasaasa Israa'eliin addunyaa irraa ka'u kaleessa itti galtee hadda abbaa biyyaa ta'uun argaa jirtarree har'a ibiddaachiin bahu ibiddi Israa'el lafi ijoollee Falastiin malee bobahu lagni Israa'el dhiiga ijoollee Falastiin malee yaa'u zaalima taanaan akkasitti xinnaanoon gahu dhugaan gaaf tokko galgallisaa yoo gahu gaafa aduun bilisummaa gara dacheetti bahu gaarreen dachee hunda irraa gara dacheettan ga'u hangaasuu bilisummaa ka addunyaa naannahu barii barraaqa gaafasi kan mujaahida ta'u nagarsiisi yaa Allahu yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa yaa ijoollee Falastiin shabaaba dargaggeessa rabbiin naafaa taasisu du'atii isin keessa
kana caalaa isin bira turuuf yerootu na daangessa amma gara sooriyaatti ofirraa na geegessa irra turtarree qabsoo itti beeytan kaleessa isiniif haarawaa miti addunyaa hunda keessa mee amma karaa kamtu sooriyaatti na geessa waa'ee sooriyaa kana akkam jedhee barreessa sagalee nuun hangahu maal jedhee sagaleessa dubbachuudha ol ta'e arraba koo madeessa hujii harka salphinnaa kamimne baana keessa lafeen ilmaan sooriyaa bakki dhabamteessa facaate akka callee addunyaa hunda keessa barbadaatti naqanii lafarraa barbadeessan jalaan waraana taankiin gubbaan bombeetti roobsan biyyuma isaanii irratti akkas isaan gabroomsan lafee ilmaan isaanii akka gaazaa bobeessan kan biyyarraa baqatee mimmaan dhangalaasa cinaa achitti gatee meeqa dhufe qaamasa kaan lukarraa jiranii kaawwan ammoo harkasa gaafni harkaa lukasan isaan galchan ni dhufa guyyaan jazaa rabbi kafala taree miskiinni qabeenya isaa kaleessa waadaa galii dubbisaa keeyyatasaa rabbiin waa namaa miti ni guuta beellamasaa meeshama isaan addunyaan gubansan qabee harkaa dhaamsa teeknooloojiin jaraa kun baduu nutti meera ergamaansaa dhufuusaallee nutti me'e hayyuun harraaf kaleessaa meeshaan tokkon dalagu aakiru zamaan keessa rabbiin addunyaa kana gara boodaa deebisa mee har'a fakkeenyarraa waan tokko sinii kaasa dhibeen har'a dhufe kun irra caalaa miidhaansa biyyoota gurguddatan irratti baay'ee ulfaate dhiibbaansa hayyoota fixaa jira dhukkubni kun mataansa doktoroota meeqaa tan fixe har'a addunyaa keessa beekaa tokko dhabuunuu kasaaraa meeqa geessa meegama ikoonomiitiin haasenne ilaallu keessa ikoonomii addunyaa dhibbeentaadhaan gaccabsaa warra qabeenyaan guddatee samiirra guluftu fardoonsaa waggaa dhibbaan duratti guddatan akka dansa guyyaa dhibba sunga hin gaafachiise gargaarsa nama rabbitti amaneef mu'jizaa mataansaa laalaa gara boodaatti addunyaa maalittaansa jabeenya ilma namaati haganuma quwwaansa qabeenya ilma namaati haganuma quwwaansa na jalaa uwwaa tartuu yaa jarana quwwaamsa warri addunyaa tana guddoo seetan kaleessa isinin sodaachisin zeeroo iccitiin isaa womaan jiran ilaala baatirii itti ibsa imaana keessan cimsaa ol ka'aa lafaa duydaan bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa si kadhanne yaa rabbi yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa si kadhanne yaa rabbi yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa gaafa rasuulli rabbii addunyaa bulchansanii waggaa 23 bara hooggansa isaanii dippiloomaasii waraanaan hooggananii walitti gaffuun aree lafa jira seenaanii lubbuu namaa yoon fixe inni miliyonaani shororkeessanuun jette dhiyaarra kunu addunyaanii maalirra dhaabbataniiti maaltu jira ragaanii dubbiin tun eennuun fakkaatti sila har'a la'allaanii eennuun jedhamuu qaba jechi kun faallaasani gaafa rasuulli aangoorra jiran namni dhume waraanaanii walii galatti nama 735 waggaa 23 ta'uu wajjin kan isaan hooggananii kaafira muslimarra ayyisunuu gara lamaanii mootummaa addunyaa guutuu ta'uu wajjin isaanii akkana biyya bulchaa hooggansi bilchaataanii addunyaa guutuun isaa biyyuma takka yoo laaltanii qaroomaarraa kanaa walii yoo madaaltanii wama biyya keenya keessa ta'e si yaadachiisanii eeltiraa fi Itoophiyaa gidduutti namni dhume waraanaanii nama 70,000 ol akka jedhu seenaanii 770,000 wal bira yoo laaltanii akka addunyaa guutuutti ammoo yoo madaaltanii miliyoona 100 lakkaa'ama lubbuun isaan hobbaasanii mee dhugama dubbadhaa eenyu shororkeessaanii eenyu hayyuun siyaasaa biyya bulche obsaanii kan ammoo lafa kaayuu dandeenya ragaadhaanii lola addunyaa tokkoffaa keessatti namni dhume waraanaanii miliyoona 40 akka jedhu seenaanii lola addunyaa lammaffaa keessatti dachaasanii nama miliyoona 70 haga miliyoona 85 waggaa 4 keessatti lafa barbadeessanii kunis sababni ta'een sochiinaalee jarmanii amantii babal'ifachuudhaaf addunyaa irratti humnaanii qabeenya namaa saamuuf ammallee gama kaaniin abbootiin irree awurooppaa ka'an wal gurmeessanii beeytan bara kulanii jala turte addunyaanii koloniyaal riivalaris of yuurooppiyaan paawarsi jechuudhaanii humnaan nama gabroomsu irra wal dorgomanii biyyoonni torban awurooppaa koloniin beekamanii ingilizii faransaa beeljeemiif jarmanii ispeenii fi poorchugaal ammallee xaaliyaaniin bara liibiyaan lolan bara umar muktaar sanii leenca gammoojjii saniis gaafa san ajjeesanii
ingiliza dadureen British jedhamuudhaani zasanni barseetis on the British Empire jedhama barasaani aduun hin dhiitu jedhama on the British colony jechuun bahaa dhihatti addunyaa gabroomsanii biyyoonni Afrikaa hedduun harka kolonii isaanii akkasuma kolonii jaraa jala turte Ameerikaanii yeroo Afrikaa guyyaa achi ammoo halkanii biyyi aduu wal faallaa dhiitu Afrikaaf Ameerikaanii al tokkotti kolonii British jala gallaani kanaaf aduun hin dhiitu jedhama on the British colony walumaa gala seenaa addunyaa kana laallaani sirna nabi Muhammadiin wal biran madaallanii hin jiru mirgi dhala namaaf isaan nurra laatanii eenyu akka fixe agartarree lubbuu miliyeenaanii mee dhugama dubbadhaa eenyu shororkeessaanii eenyu hayyuun siyaasaa biyya bulchoofsaanii seenaa turii maal qabnaa maaliif nu xureessanii maal balleessee muslimaa lafarraa balleessanii akka guutuu addunyaatti har'a karoorri isaanii lafarraa nu balleessuudha tasuma sanyiidhaanii bilyeena lama tuqaa waygeenaree baay'innaani tokko sadaffaa addunyaa kanaa tarra islaamni addunyaa bareedduu tana diiganii tamijaaruu deemanii ummata addunyaa dursee kaleessa qaroomaanii saabjekti makamiinu osoo nuun dorgomanii jarri kun nu hinjifachuu miti dirreen isaan oolaniif dirreen oolle addaan fageenyi akka guyyaa halkanii jiraatu gaduu bayaa duugadiin bayanii qabaannu seenaa badaa mee nutti tasaa fidanii jarri nu haqa beekaatuma argaa didanii akka gaaritti beeku haqa ta'uu islaamni ragaa meeqatu jira barraa'ee harka isaaniin akka fakkeenyaa yoo laalle